dantaa Oromoon qabu qaba jechuun hin danda'amu. Haa ta'u malee Oromoodha haga tokko Oromoof quuqamaa ture. Oromoof illee haga tokko yaadeerasi Oromoo qofa miti biyyattii sanaafiyyuu waan tokko waan namatti tolu tokko godheera dubbiinis ta'u gochaanis ta'u jechuudha. Haa ta'u malee karaa irraa makee jara faarsuudhaan keenya dantaa dhabuudhaan keenya ofirraa dhiibuudhaan akira deemee sadarkaa xiqqaachuu isa ga'e jechuudha. Ammas of qaqqabuu danda'a. Ammas sabni isaa Oromoon ati dhiifama gaafata taanaan dhiifama iyyuu hin gaafate atumti deebitee obbarta taanaan diina kee barta taanaan Oromoon qulqulluudha sii dhiisuu danda'a jechuudha. Nama dubbiin galuuf rabbiin waa taasisu jaraamni diini waa hunda taasisu. Akka ganama irribaa kaanee ija banannee moobaayiliis banannee intarneetatti banannee egaa namni dur biyya keenyatti yeroo irribaa ka'e warruu bakka qonnaatti deema yookaan karaa sanatti fuula deeffataan immoo gara onlaayiniitti deeffannaa ka hojii qabus ka hojii hin qabnes amma gaa yeroo irribaa ka'e gaa garuma onlaayinii kana deema. Akkuma feesbuuka baneen ani gama feesbuukii kana dhaqaanis yeroon koo viidiyoo kan argee kanarraa warra har'a aangoo qaban waa hedduu hubachuu qabu. Silaa waa hedduutu irraa hubatan maaliif nutis akkas ta'uu deemna jedhan beekuun jira dirqama jechuudha. Osoo Oromoo hojjetan osoo saba ofiitiif hojjetan osoo saba ofii jaallatan osoo saba ofii dhagaanu yoo xiqqaatanis hin fokkatu beektu. Garuu gaafati alagaa filattee alagaadhaaf gugguuftee alagaa faarsitee alagaa jala fiiddee alagaan deebi'ee si xiqqeessu innis si xiqqeessa saba keetti dhabuunis kam tokkoon xiqqeenyaa jechuudha. Kanaaf jarri yoomiyyuu nama Oromoo jaallatu ta'u nama Oromoof hojjetu ta'u tarii yeroodhaaf waan jarri fedhanuuf akka jarri fedhanatti taanaan si faarsan malee yookaan harka si rukutan malee jechuudha. Jarri deemee nama Oromoo ta'e nama Oromummaa isaas beeku Oromummaa isaas jaallatu taanaan tasa Oromummaa kan kee yooti dubbachuu dhiiftee machuu baatte jechuudha. Ati Oromoo ta'uu keessi beeknaa jechuudha. Siin fedhanuu jechuudha. Yoo maalillee ta'e jechuudha. Kanaaf jara irratti dhiibbaa goonaaf jara irra jibbaa jara hidhaa jara miidhaa jechuuf osoo hin taane nuti jaraaf hin ciqqamina. Jara gammachiisu jecha saba keessanii mufachiisina. Waan jari jedhan goonee jaraan akkas taana jaraan filatamna jaraan faarfamna jettanii saba keessan nama keessan hin tuffatina nama keessaniif bakka laadhaa nama keessanii waliin dhaabbadha. Eega nama keessan jaallattanii eega nama keessanii waliin dhaabbattanii booda sana jara waliinis dhaabbadhaa jaraafis hojjedhaa jechuudha. Kanaaf silaa bara kana nama himu malee namni hojiitti kun jiru ammoo wanni beekamuu qabu namni dantaa sabaa dhabee saba dhaga'uu didee saba kijibee saba ganee guyyaa tokko xiqqaachuun isaa waan hin oolle waan inni Oromoo ta'eef itti duulamee yookaan waan inni Oromoo ta'eef jibban ka jedhu dhugaadha sun garuu waan inni Oromoof hojjeteedhaa fi waan inni jaraa hojjechuu dideedhaa fi inni jedhamu suni soba dubbiiti jechuudha. Maal Oromoodhaa hojjetaa jira dhugaadha duraan yeroo duraanii wantoota tokko waan namatti tolu hojjetaa ture isas ta'e fakkaattonni isaa jechuudha. Garuu boodarra jechuudha waan biraa dhiisi gaafa caalu sana akka ilma Oromoo tokkotti akka nama aangoo harkaa qabu tokkotti wanti inni gaafas dalagisu yookaan wanni inni silaa dalaguu qabu gaafas hafe sun maal isiniif fakkaatamee akka nama Oromoo tokkotti yaada laala. Takkaleen kun gaafa Oromoo caaluun sun du'u silaa waan silaa godhuu qabu hin goone waan silaa ammoo godhuu hin qabne irraan eegamne waa meeqa godhe jechuudha. Kana himuun barbaadu namni Oromoo ta'e namni sammuun isaa waa yaaduun beeka jechuudha. Kanaaf dantaa Oromoon qabu qaba jechuun hin danda'amu. Haa ta'u malee Oromoodha haga tokko Oromoof quuqamaa ture Oromoof illee haga tokko yaadeerasi Oromoo qofa miti biyyattii sanaafiyyuu waan tokko waan namatti tolu tokko godheera dubbiinis ta'u gochaanis ta'u jechuudha. Haa ta'u malee karaa irraa makee jara faarsuudhaan keenya dantaa dhabuudhaan keenya ofirraa dhiibuudhaan akira deemee sadarkaa xiqqaachuu isa ga'e jechuudha. Ammas of qaqqabuu danda'a. Ammas sabni isaa Oromoon ati dhiifama gaafata taanaan dhiifama iyyuu hin gaafatin atumti deebitee obbarta taanaan diina kee barta taanaan Oromoon qulqulluudha sii dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf saba keetti filattee saba keetii wajjin dhaabbachuu saba keetiif hojjechuu saba kee ofitti aanfachuu ni dandeessa yeroo qabdallee. Kanaaf warri kaan isa mootu utuu akka isaa kana wanti akkasii kun waan kanarra hamaatu jira waan kanarra xiqqeenyaatu jira jechuudha. Osoo kan kanaa waliin dhufin daftanii of beektanii nama keessanii waliin dhaabbachuu jara akkuma jirutti alagaa fuulleedhumatti kabajanii eegalee yoo hoogganuu ta'es hooggananii waan jarri barbaadan achumatti godhuufiin alatti jara gammachiisuu jecha isa kan ofii dhiibu isa kan ofii miidhu isa kan ofii hidhuu hin taatu. Kanaaf waan namicha kanaa kun waan addisii goonee hubimnuu iyyuu miti. Waan hin oolle namni tokko namni Oromoo ta'e marti isaatu akkasitti guyyaa tokko arraffamuunsaa akkasitti maqaan itti ba'uunsaa waan hin oolle jechuudha. Si galee isa kanaafiyyuu osoo bakka kanaan gahin osoo bakka kanaan jarris hin gahin jara fuullee namatti ofirraa eegiiti saba keetiif dhaabbadhu saba keetiif hojjedhu saba keetii wajjin jiraadhu siin jedha abbaa feetee taatu galatoomne.